Haga xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Akkam jirtu nagumaa? Nagaa jirra fayyaa keessanii. Nagaa gara akkam jiran. Hayyee kallattiidhumaan osoo gara gaaffii keenyaatti hin ce'in dhaggeeffattoota keenya waliin wal dhaabarruuti. Mee maqaa keessanii fi ga'ee hojii keessanii gabaabsaa nuuf himaa. Tole galatooma isiniin jedha. Ani maqaan kan koo Jaal Ifichaa Sabaan jedhama. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo giddugala bahaa Tirraayinii isin dubbisaa jira. Miseensa waraana bilisummaa Oromoo fi akkasumallee ogeessa fayyaati jechuudha. Hayyee egaa weellisaa Jaal Ifichaa Sabaa miseensa WBO zoonii giddugalaa baas shaggar keessa socho'uu fi barreessaa kitaabaa si amanu Jaal Sooressaa hundarraa miseensa WBO zoonii lixaa guddoo galatoomaa. Hayyee baay'ee isin galateeffadhulleen isin dubbisuu keessaniif. Ificha namoonni addunyaa aartiitti akkamitti dhufu yookiis immoo akkati addunyaa aartiitti seentuuf maaltu si kakaase? Hayyee addunyaa aartii kana keessa akka itti dhufelleen hin beekuyyuu keessumatti nuuf arge yeroo daa'immaa tiyaatiraa qabee akka inni sirboota garaagaraa dhaggeeffadhuu fi akka inni sirbaa turen qofan beeka. Ammootu sanirraa ka'ee walaloo barreessee yeedaloo itti uumee sirbee akka bifa muuziqaatiin qophaa'u fi bara jalqabee bara 2003 albama tokko mata dureen isaa kan hundatti garaa himatan jedhu maxxansee. Kanaaf aartii keessatti nuuf arge malee akkamitti akka inni keessa dhufelleen hin beeku jechuudha. Hayyee Jaal Ificha yeroo qabsoon uummataa laafaa ture keessa albeemallee hojjettee turte. Mee egaa albeemni kee mata dureen isaa maal jedha jettee akkasuma immoo ergaan isaa sun maal ture? Mata dureen isaa iyyuu hundatti garaa himatan jedha. Ergaan isaa ammoo hundatti garaa himatan jechuun ammoo nama sii ta'uu fi siin taane addaan baasanii waan ta'uu fi waan hin taane addaan baasaniiti itti himatanii waan garaa ofii sana ammoo erga himataniin booda akkaataa ta'utti hojiirra oolchaniiti bakka sabni ofii gahuu danda'u akka eenyummaan ofii calaqqisutti akka aadan ofii addunyaa kana gubbatti namni kamiyyuu seenaa fi aadaa mataa ofii qaba kan ittiin bulu kan ittiin jiraatu kan ittiin of kabachiisu. Kanaaf nama arganitti garaa himatan jechuun kuuwwan nama jalaa borcee waan nama balleessuu danda'a. Isaan san dhoffachaati nama wajjin deemuu danda'an daandiin tokko nama taate wajjiniin mari'atanii tabba akka ba'an namatti mul'isa jechuudha. Hayyee egaa Jaal Ifichaa Sabaa ulfaadhu siin jecha. Mee egaa albeema kee duraa keessaati weelluuti baay'ee ajaa'ibsiifattu kam ture? Tole egaa achi keessa kanan baay'ee ajaa'ibsiifadha jechuulleen hin danda'uti. Garuu iyyuu isuma mata duree irraa kaasanii hundatti garaa himatan kan jedhu san yoo fudhadhe naaf taa'ee yaada. Mee hayyee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenya nu bohaarsi. Tole haadhuma Oromoo kanaa eenyummaa Oromoo kanatti hundaa'etti wanni eenyummaan Oromoo fi aadaa Oromoo kun na gammachiisuu fi sanatti hundaa'een barreessee gammadii gara ammallee gammadii gara gammadii gara ammallee gammadii gara biyya mul'isuuf Oromoon kaa'ee garmara. Biyya mul'isuuf sabni koo kaa'ee garmara. Hin saqqabanii hundatti garaa ni matanii. Hin saqqabanii gadatti garaa ni matanii. Akkas kan jedhu ture. Hayyee ulfaadhu Jaal Ifichaa Sabaa. Mee egaa gosoota aartii keessaa hoo weelluu maaltu adda taasisa jettee yaadda? Tole egaa gosoota aartii keessaa weelluu adda taasisa jedhee kana yaadu weelluun walaloo mataa ofii kan jechoota barbaachisa hin qindaa'an qaba. Achi keessatti illee ammoo walaloo kanatti hundaa'ee yeedaloo nama hawwateetoo sagalee bareedaa ta'een ergaa dabarfachuu danda'u qaba. Kanaafuu weelluu jechuun walaloo fi yeedaloo jechoota barbaachoo ta'aniin kan qindaa'e jeetan yaada. Egaa Jaal Sooressaa isin dirree qabsoo keessatti hojii loltummaan cinatti ogummaa fayyaatiin waraana tajaajilaa akkasumas ammoo qooda fudhatinsa aartii keessatti baasaniin kitaaba tokko dhalootaaf gumaachitaniittu. Mee aartiin maali qabsaa'aa tokkoof? Akkuma beekamu aartiin akkuma dandeettii abbaatti akkuma kan isaa qabutti dintii fi damee garaagaraa qaba. Qabsaa'aa tokkoof immoo aartiin wanta inni ittiin miira isaa ibsatu
tarii barreeffamaan ta'uu danda'a, miirasaan ta'uu danda'a, walaloo asoosamaan ta'uu danda'a, weelluudhaan sirba garaagaraan ta'uu danda'a. Waan ittiin miira isaa ibsatuuf immoo kaa'ee darbee dhaloonni dhufullee irraa baratee akkuma weelluu warraaqsaa yeroo darban warraaqsa baroota darbanii keessaa hubannutti jechuudha. Kan dhaloota keessa ittiin waa kaa'anii fi qabsaa fi jaalli isaa isa wajjin illee dirree qabsoo irra jirullee kan ittiin tumsu isa jajjabeessudha jechuudha. Hayyee egaa ulfaadhaa jaal sooressa. Mee qabsaan tokko qabsoo keessatti aartiitti akkamitti dhimma ba'a? Aartiitti kan dhimma ba'an egaa aartiin waraanni mataan isaa yoo aartiidha. Irratti dabalataan aartiin hawaasaa immoo qabsoo keessatti akkamitti dhimma ba'amu tokkoffaa akkaataa itti sabi sun gabroomee bifa aartiidhaan ibsuu gaariidha jechuudha. Sararratti dabalataan immoo bifa aartiin gaafa ibsamu haala ittiin darbee dhaloota wajjin jiraatuun bilchina kanallee kan qabu yoo ta'e dhaloonni dhufullee warraaqsa kana itti fufee aartii sanarra hubatee warraaqsi sun bara sana akkana ture amma immoo akkana ta'uu danda'a jedhaniitu irraa waa barachaa deemachuudha dhaloonni. Kanaaf aartiin warraaqsa keessatti iddoo olaanaa qaba. Biyya kana qofaatti biyyootuma garaagaraa keessatti iyyuu yeroo itti warraaqsaaf aartii wal biraa hafee hin jiru. Wal faana deemuu jechuudha. Kanaafuu aartiidhaa fi warraaqsa seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis ta'e seenaa qabsoo bilisummaa biyyoota kabiroo keessatti illee waluma faana deemu jechuudha. Qabsoo bilisummaa kan Afrikaa kibbaa keessatti taasifamaa ture, sirna kolonii keessatti kan taasifamaa ture, weelluudhaa fi barreeffamoonni garaagaraa, asoosamoonni bifa garaagaraadhaan barreeffamaa turanii. Warraaqsa biratti akka qaama warraaqsaa tokkotti aartiin tajaajilama ture akka qawweetti lolaa ture jechuudha. Kan keenyallee yoo fudhannee keessa jechuudha weellistoonni garaagaraa qabsaa'ota ittiin dadammaqsaa turanii barreeffamoota garaagaraa barreessuudhaan barruu garaagaraa gaazexaa garaagaraa bakka waan garaagaraadhaan saba kana akka inni itti boqoolee qabsoo sana yookiin immoo qabsoon sun immoo galmi isaa maali akkamitti deemuu qabaa kan jedhu akka uummati sun hubatu warraaqsa sana hubatanii akka uummati isaa isa wajjin deemu kan taasisaa turanii aartii fayyadamuudhaan jechuudha. Kanaafuu warraaqsii fi aartiin wal faana deemu. Hayyee egaa jaal sooressaa hundarraa guddaa galatoomaa jecha. Egaa aartiin birkiilee hedduu of keessaa qabdi. Birkiilee aartii keessaa ati barreessaa kitaabaati. Mee dhaggeeffattoota keenya waliin akka ifa ta'utti kitaabni kee si amanuu jedhu qabiyyeen isaa maali? Ergaa maalii dabarsa jettee yaadda dhaloota ammaaf? Kitaabni si amanuu jedhu ergaan waraana bilisummaa Oromoo ta'e kan inni barreessu gabaabaa jechuudha. Duraan kitaaba kitaaba nyaata jedhu akkasumas ture. Si amanuu kan jedhu gabaabumatti qabee walalooti. Walaloowwan 17 kan of keessaa qabudha. Walaloo mata duree garaagaraa jechuudha. Haala qabiyyeen isaa walaloo kun bifa garaagaraadhaan kan warraaqsa saba kana qabsoo baroota darbanii kan jira. Warraaqsa yeroo ammaa kana kan ibsu jira. Jaalala wareegama illee kan ibsu jira. Jaalalaan wal qabatee ibsullee ni jira. Gariin isaa immoo yeroo kan bifa uummatummaan sirree kan barreeffamu ni jiru. Kanneen sanneentu walitti dabalanii kitaaba seenanii ta'e jechuudha. Qabiyyeen isaa walumaa galatti walaloodha. Weellistootni Oromoo weelluu afaan Oromoon akka eegaluuf aarsaa guddaa kaffalaa turan seenaa qabsoo uummata Oromoo keessatti ilaalcha akkamii qabu? Ayyee toleeti egaa weellistoonni Oromoodhaa bara qabsoon Oromoo jalqabarraa kaasee ammoo aarsaa gurguddaa kaffalaa turaniiru. Aarsaan isaan kaffalanii hagana hin jedhamu isaan lubbuu isaanii osoo guyyaa tokko boqonnaa argatanii osoo guyyaa tokko dadhabee nuuf hin jedhin waan baay'ee itti dabarsanii jireenya isaanii itti dhabanii asuma illee weellistuun keenya beekamtuu fi qabsooftuu aartii Oromoo kan turte Haaloo Daawit illee kunoo amma yeroon haasaa waliin goonu kana jidduu kana keessa kalee boqottatti fakkaata. Isiifillee rabbi boollatii daa'imman haa guutu jennaan asumaanii. Kanaaf weellistoota Oromoo aarsaa kafalan keessa Haaloo Daawit illee si fakkaata. Egaa weellistoonni baay'eetu jira. Aartii Oromoo kanaan qabsoo Oromoo utubanii saba biraan gahuu fi dadhabbii uummanni Oromoo qabu, rakkoo uummanni Oromoo qabu, tuffii uummata Oromoo keessa jiru
akka diinni uummata Oromoo tolchaa jiru uummata Oromoo irratti waan adda addaa raawwachaa jiru weelluu karaan ibsanii fi Oromiyaa keessa facaasanii akka bifa salphaadhaan uummanni Oromoo hubatuu fi waan guddaa hojjetanii jiru jechuudha. Kanaaf weellistoonni Oromoo aartiidhaan qabsoo Oromoo gola Oromiyaa hunda biraan gahuudhaaf gahee guddaa taphatan jedheetan itti amana. Hayyee Jaaliticha egaa weellistootni Oromoo guca qabsoo ta'uunis lubbuu isaanii kan itti kitiman hedduudha. Mee osoo isaan nuuf dungoo hin taane aartiin Oromoo fi egereen qabsoo Oromoo akkam ta'a jettanii yaaddu? Otoo isaan waan san jalqabuu baataniiti, otoo qabsaa'onni Oromoo qabsoo kana jalqabuu baataniiti, otoo aartistoonni Oromoo aartii kanaan kan ibsuu baataniiti, guyyaa har'aa kana ani atilleen afaan gamoo kanaan teenyee seenaa keenya wajjin haasofnee wal gaafachuun keenya kuni hin danda'amu tureeyyu. Kanaafiyyuu isaantu bu'uura nuu godhee akka nuyi of dhageenyu, akka nuyi of ilaallu, akka nuyi of beeknetuyyuu akka sabaatti Oromoo taanee akka of barru, akka biyyaatti immoo Oromiyaa akka qabnu isaantu nuuf akeeke malee ilaaluu hin jirre jenneetu yaaduun keenya hin danda'amu jechuudha. Yoo silaaf facaanee kuni ani Amaara ofiin jedhaa, kun an Tigreedha ofiin jedhaa, kun an Walaittaa ofiin jedhaa, kun an Sumaalee ofiin jedhaa, kun an Guraagee ofiin jedhaa. Eenyummaa ofiitu hin beeku, namni eenyummaa ofiin hin beekne ammoo nama du'e wajjiniin waluma fakkaata jechuudha. Namni eenyummaa ofii hin beekne hin jiru, nama du'e, nama jireenya hin qabne, nama tuffatamaa, nama namaa gadi ta'ee jiraatu waan ta'eef kanaafiyyuu isaantu warra qabsoo kana jalqabitu, warra aartii kana jalqabituyyuu nama taasisee har'aayyuu nu walitti haasofsiisaa jira jechuudha. Hayyee ulfaadhu Jaaliticha sabaa ibsa hedduu bal'aa nuuf kennuu jirtu. Mee egaa yeroo qabsoo uummata Oromoo aabaa woboon gaggeeffamaa jiru kana ilaaltan mul'achuu qabsoo kanaaf aartiin bu'aa akkamii fide? Aartiin egaati qabsoon kun gaafa jalqabarraa kaasee weellistoonni Oromoo gaggameeyyiin har'a jireenya isaaniitti dhaban kuni qabsoon Oromoo akka golee Oromiyaa hunda bira ga'ee bu'aa buusuu fi kallattii gama gamaatiin waan guddaa taphachaa turaniiru. Yoo qabsoonni qawween gaggeeffamtu qabsoon aartii walaloo fi yeedaloo qindaa'e ammoo uummata biraan ga'ee sammuu uummataa keessa lixee uummanni akka bareeda dammaqee qabsoo irratti hirmaatuu fi onnachiisaa ture jechuudha. Kanallee kanaan hubadha. Ammoo maalirraan ga'aa jira qabsoo uummatichaa jechuunis kanarra akkaan jabaachuuf ga'een aartiin baatu maalidha jettee yaadda? Tole bareedaa kunillee ammallee ga'ee mataa isaa taphachaa jira. Qabsoon bilisummaa Oromoo erga guyyaa jalqabeeti tarkaanfii adda addaa tarkaanfata. Amma ammoo gara qabsoo gara xumuraatti deemaa irraa isa xumuraa kanaafillee akkasuma qabsoo sadarkaadhaan gara xumuraatti deemtuni sirboonni yookaan ammoo aartiin Oromootillee sadarkaadhaan guddachaa deemaa jira. Kanaaf aartiin kuni waan qabsoon kun galma geessu kanaafillee gahee taphachaa jira. Qabsoo hidhannoo kun golee Oromiyaa hunda keessa akka jiru, mana Oromiyaa hunda akka lixe, ilmaan Oromoo hundi akka keessa jiranillee agarsiisaa jira jechuudha. Kanaafiyyuu ammallee qabsoo kana galmaan ga'uu fi aartiin kun wajjumaan jira. Wajjumaan tattaafataa jira, kufee ka'aa jira. Akka sammuu nama hundaa keessa lixee haamlee turuu fi gahee guddaa taphachaa jira jechuudha yaadaa jira. Weelluun kee egeree Oromiyaa fi ilmaan Oromoo waliin wal bira qabdanii yoo ilaaltan tokkummaa sabichaatiif maal akeeka? Sabni tokko ammoo aartiin wal ijaaree gara siyaasa isaaf ta'ee mirga isaa kabachiisutti ni dhuma jettee yaadda? Ayyee tole sirriidha. Sabni tokko sabni aartii mataa isaa qabaa, seenaa mataa isaa qabaa, afaan mataa isaa qabaa, eenyummaa isaa kan ittiin of babbareechee of tottolchee akka